Arra video kana keessatti akkaataa YouTube channel banattanii fi garaagarummaa YouTube channel branding ta'in isiniif ibsa. Hanga dhumaatti hordofaa. Asumaan immoo namoonni channel hin qabne channel keessan banadhaa. Warri banatanii jirtanis immoo akkaataa banatan ilaalladhaa isin jechuun barbaada. Gara videootti wajjin dabarru. Akkuma argitan YouTube channel banachuudhaaf application YouTube nu barbaachisa bilbila keenyarraa. At least yoo xiqqate application YouTube qabaachuu qabna. Yoo application YouTube bilbila keessan irra hin jirre immoo akkamitti akka application YouTube kana buufattan dursitanii maal akka gootan tokkoon isaan isiniif himaa yaada keessan komenteeratti naaf qooda. Har'a garuu fakkeenyaaf kan korra kan jiru ani application YouTube waan qabuu fi akkasumas YouTube banadhee waan jiruuf kanarraa dhaabadheetan akka isinitti battan isinitti agarsiisa. Yoo emailii hin qabaanne immoo emailii akkatti bantan isinitti agarsiisa. YouTube channel banachuudhaaf jalqaba wanti nu barbaachisu inni jalqabaa interneetidha. Inni jalqaba irra jiru interneetiin inni dursu jechuudha. Inni lammaffaan immoo Gmail yookiin immoo emailidha. Innis bifa salphaadhaan banachuu dandeessu. Play Store banatan taanaan bilbila keessan email ofirraa qabatanaan salphaatti YouTube channel banachuu dandeessu. Dirqama emailii addatti qofaatti kan YouTube sana waan isin barbaachisu hin qabu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti YouTube channel banachuun dursa emailii sirrii qabaachuu keessan cheekii godhachuu qabdu jechuudha. Amma kallattumaan akkaataa YouTube channel banatan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf akka kanatti application YouTube keessanii isinii banee keessa isin seensisaa akka kanatti yoo ta'ate akka kanatti channel wayii banamee jiraata yookiin immoo channel banattanii qabdu taanaan bakka maqaan keessan yookiin immoo bakka qubee keessan keessaa maqaa tokko fuudhee gura kana iddoo U jedhee jiru kanarratti kilikii gootu. Iddoo kanatti kilikii gootaniiti YouTube channel banattu jechuudha. Gaaf kana fuula akka kanaa isinii fida fakkeenyaaf furtuu app jedheeti asitti amma jalasaa kanatti wantoota adda addaa fidaa jechuudha. Few channel kan jedhu as jira channel ilaaluu barbaadan yookiin immoo switch account kan jedhutu jira. Namoonni akka kanatti few channel jedhee isinii finne yookiin create channel jedhee isinii fida jechuudha. Yoo maqaa keessanii bantanii fakkeenyaaf kana logoon irra kaa'ee osoo logoo irra hin keenya ta'e immoo faa keessaa qubee faa qofa fudhateeti as naaf kaa'a jechuudha. Kanaaf asirra kilikii gootanii gara fuulduraatti deemuudhaan banuu dandeessu bifa salphaadhaan. Asuma wanti isiniif qooduu barbaadu bilbila keessan tokko qofa irratti account yookiin immoo channelota hanga 10 olii irratti fayyadamuu dandeessu. Walii deebitanii subscribe gochuudhaan akkasumas walii keessanii deebitanii accountuma sanaan deebitanii walii video do'achuu yoo baattan otoo rakkoo tokko dhiibbaa takka hin uumin channelota hedduu qabachuu dandeessu fayyadamuu dandeessu. Bila tokko duwwaadhaan channelota 2 3 4 hanga channel 10 bilbila keessan isiniif baachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf amma gabaabumatti introduction isaarraa isin yoon ka'u channelin brandidha brandii miti waan jedhamu hin jiru. Yookiin immoo kan maallaqa hojjetu kan maallaqa hin hojjenne waan ta'u hin jiru. Channelin akka sirriitti baname kamillee maallaqa ni hojjeta. Kanaaf maallaqa hojjechuudhaaf biyya jijjiiruu waan biraa gochuun nun barbaachisu jechuudha. YouTube'n akka application warra kaanii miti. Kallattiidhaan account banachuu kanaan booda immoo waan hojjechuu qabnu hojjechuu duwwaadha isin jechuun barbaada. Fakkeenyaaf jalqaba irratti gaafa channel banattanii yoo create channel kan jedhu iddoo kana jiraate asirra kilikii gootanii gara channel banuutti deemtu. Yookiin immoo switch account iddoo kanatti kilikii gootaniiti channel banachuutti deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa banamee jira waan ta'eef warri inni jalqabaa hin banamne create channel kan jedhu iddoo kana waan jirtuuf ishiirra kilikii gootanii gara fuulduraatti deemuudhaan banachuu dandeessu. Ani garuu switch account irratti kilikii godheen accountota biroo itti dabaluu waan barbaadeef asirratti kilikii gaafa isin gootan channel isin yookiin immoo email isin bilbila irraa qabdan list isiniif godha yookiin immoo isiniif tarreessa. Isin garuu email dhiyeessitanii fakkeenyaaf emailota hedduutu asirra jira jechuudha. Account hedduu asirratti banamee jira. Ani garuu bakka ida'uu kanattan kilikii godha. Yoo aaraa ta'es iddoo mallattoo ida'uu barbaadaniiti ida'uu irratti kilikii goona. Gaafa ida'uu irratti kilikii goone akka kanatti roteetii godha. Kun akka margaa jirtan kanatti roteetii godha. Garamitti deemaa ashaaraa bilbila keessanii isin gaafachuu danda'a. Paatarnii yookiin fingerprint keessanii isin gaafachuu danda'a. Isin kan feetan fayyadamaati gara fuulduraatti dabarfadhaa. Dursitanii garuu neetworkii qabaachuu qabaachuudha bilbila keessan ofirraa connection qabaachuu qaba. Erga kana gootaniin booda akka kanatti roteetii godhee isinii fida. Amma iddoo kanatti maal jedha? Asitti email yoo jiraate email akka itti galchinu yoo hin qabne immoo email akka banattan isin taasisa jechuudha. Kanaaf email banachuus ni dandeenya jechuudha. Asumaan YouTube banannee asumaan email banachuu dandeenya. Akkuma nama isiniin jedhe channelin kun brandidha. Kuni brandii miti. Kuni maallaqaan hojjeta kun hin hojjetu waan jedhamu gonkumaa hin jiru. Inni fakkeenyaaf channelin garaagaraatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf personalin jira akkasumas brand yookiin businessiin jira. Garaagarummaan personalii fi businessii gidduu jiru personalin kan nama dhuunfaa namni tokko qofti gaayidii gochuu kan danda'u namni tokko qofti sochoosuu kan danda'u yoo ta'u brand yookiin immoo business kan jedhamu immoo groupii garaagaraa namni tokko namni lama ol manajeroota garaagaraa itti qacaruudhaan
akka dhaabbata tokkotti sochoosuu kan dandeenyu jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa inni sun kan nama dhuunfatee tokkoon gaggeeffama. Inni kun immoo nama lama sadiin manaajarii jijjiiramee gara fuulduraatti gaggeessuu ni danda'a jechuudha. YouTube sana malee garaagarummaa takka illee hin qabu. Maallaqa hojjechuu irratti immoo lachan saayyuu tokkumaadha. Garaagarummaa takka illee hin qabu maallaqa hojjechuu irratti. Kanaaf nuyi kan barbaachisu yeroo kanatti personaaliidha malee kan nuti barbaachisu personal accountidha yookiin personal channelidha malee business channel miti jechuudha. Business channel yoo ta'ate manaajara adda addaatti qacaruu nu gaafata waan ta'eef. Kanaaf asumaan emailii banattu, asumaan immoo channel banattu. Kana gochuuf create iddoo kanatti kilikii goona. Create iddoo kanatti kilikii goona. Create gaafa isin kilikii gootan akkanatti filannoo lama isinii fida. For my personal use jedhee akkasumas for work or my business jedha. Kan amma isin jedhee kana lamaan jechuudha. Fakkeenyaaf work yookiin hojiidhaaf groupiidhaaf PLC yoo qabaan yookiin dhaabbata qabaan dhaabbata keenyaaf banuu dandeenya. Yookiin immoo for my personal kan jedhu kana personaliin ofii keenya banuu dandeenya, dhuunfaa keenya banachuu dandeenya. Kanaaf amma personalii kana fayyadamnu jechuudha. Personaliin iddoo gaarii waan ta'eef. Personality kilikii gaafa isin gootan maqaa ittiin isin emailicha bantan isinii fida. Kuni maqaa emailiti. Maqaa emailiti. Maqaa emailiti anama emailumam banee bira darbaa jechuudha. Furtuu app 2 jedheen bira darba. Maqaa barreessee kanatti bira darbaa jechuudha. Maqaa barreessee bira darbartu kanaan booda akkuma kaanii maqaa akka barbaadan jijjiiruu isin gaafata. Isin dandeessuu rakkoo takka illee hin qabu. Bara dhalootaa umurii waggaa 18 gadi gochuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Gaafa kanatti emailii bantan kun karaa biraa emailii karaa akkatatti emailii banan jechuun akkuma kana jechuudha. Kan amma isin agarsiisaa jiru. Kanarratti ji'a galchina, guyyaa galchina, bara galchina, kanaan booda saala galchina, yookiin meeliin jedhee female jechuu dandeenya yookiin immoo kan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Filannoon waan jiruuf optionii meeqatu jira? Optionii custom rather not say male fi female tu jira jechuudha. Namni karau male irraan kaa'e. Kanaan booda next jennaan. Amma asumaan maalan banaa jira, emailiin banaa, emailichi sanatti deebi'ee maalan godhaa gara YouTube'n salphaatti kireetii ta'a jechuudha. Kanaaf kana keessa furtuu app 5 kan jedhu kana fayyadamu. Kanaan booda next jedhaan. Next jenneeni gara fuulduraatti gaafa darbu password nu gaafata, password asitti barreeffannaa jechuudha. Password barreessinu jedha, password asitti barreeffannaa jechuudha. Password barreeffanneeti, password asitti password hin daganne, password emailii keenya asitti barreessina. Asumaan kan YouTube keenyan nu ta'a jechuudha. Kana booda next jenneeni gara fuulduraatti deemna. Next gaafa nuti jennuuni ofuma isaatii kireetii nu godhee keessa nu dabarsa. Furtuu app 2 jedhee kanatti emailiin isaa kunuunsa kanaadha jechuudha. Emailiin isaa kan argitan kana jechuudha. Furtuu app 5@gmail.com kan jedhu kanadha. Ammallee next inni gara fuulduraatti deemna jechuudha. Yeroo tokko lakkoofsa nu gaafachuu danda'a yookaan agree jenneeniti hunda isaa agree goone gara fuulduraatti deemna. Yoo lakkoofsi hin gaafate immoo lakkoofsa keessan itti galfachuu qabdu jechuudha. Lakkoofsi hin gaafannaanis gaariidha. Yookiin immoo guutuu dandeenya lakkoofsa akkamitti akka guutan illee isin agarsiisa. Iddoo kanatti kana agree gooneen booda ofuma isaatii roteetii godhee gara duubaa nu deebisa jechuudha. Gara applicationii YouTube nu deebisa jechuudha. Emailii yookiin immoo Gmailii edda baneen booda amma Gmailii banaa jira. Kun argitan banaa jira. Amma baneetii gara duubatti deebi'ee jechuudha. Redirect nu godheeti isa amma banne sanarraa kaa'uudhaaf gara kanatti nu deebisee jechuudha. Argitanii jala kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf jala kana nama nuti banne yookiin emailii nuti amma banne jala kana jira. Isarrattiin kilikii godha. Isarrattiin kilikii godha. Saratan kilikii godha. Amma emailii ofirraa hin qabu jechuudha. Emailiin kun fakkeenyaaf kan keessan kun nama isiniin jedhe akka kana. Amma emailii banneerra. Amma maaltu nu afee chaanaalii yookiin immoo YouTube chaanaalii banuudha. Akka kanatti isinii banuu taate gaafa isin bantan jalqaba irratti dhuftanii iddoo profaayiliin jirtu iddoo fakkiin maqaa keessan keessaa qubeef tokko fuudhee jiru kana irra kilikii gootu. Isa gaafa kilikii gootan kanatti fuula kana isinii baasa jechuudha. Kana booda maal jedha? Create channel jedha. Create channel. Amma iswichi waan gootaniif hin qabdan. Maal jettuuni? Create channel kan jedhu kanatti kilikii goona. Create channel itti kilikii gaafa goone gara keessaa seeneti akkanatti nu fida. Asitti create channel jedhee ammallee dabalee nu fida. Ammas iddoo create channel jedhu kanatti kilikii taasisna. Create channel irratti kilikii goone roseetii godhee gara duubaa nu deebisa jechuudha. Amma channelin create ta'ee jira. Channelin create ta'ee jira. Kunoo few channel jedhee jira. Amma few channel iddoo kanatti kilikii gooneeti channelin keenya maal akka fakkaatuu fi maal akka sirreessinu ilaalla. Iddoo edit channel jedhu kanatti kilikii goone ammallee waan edit gochuu qabnu edit goona. Tokkoon tokkoon isaa itti agarsiisu. Kanaan booda asitti dhufnee
irra kilikii goonetti loogoo keenya galchina. Suuraan kana irra kilikii goone loogoo bakka kanatti galchina. Amma immoo isa qarqara kanatti kilikii goonetti background kana baanarii kana duuba kana irra galchina jechuudha. Waan chaanaalii keenya ibsu. Inni biraan iddoo maqaa jedhu kanatti yoo barbaanne maqaa kana irraa geeddaruu yookiin jijjiiruu dandeenya jechuudha. Jijjiiruu dandeenya. Sama furtuu app 2 jedhu kana irraa hambisuu dandeenya. Akkaataa dagooniin booda ni sirreessina jechuudha. Hunda sama furtuu app jedhee dhiise. Inni biraa handilisaa jechuun karaa biraa liinkii jechuudha. Liinkii YouTube keenyati. Liinkii YouTube keenyatti jira jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf furtuu app 2 jedhee yoon barreesse asitti raayitii green yoo naaf godhe sirriidha jechuudha. Kanaaf booda amma kun sirriidha. Seefin jedhaani. Ani garuu chaanaalii kana booda waanan balleessuu fi isin agarsiisuuf kanneen hojjetaa yookiin immoo agarsiisaa jiru jechuudha. Inni biraa maanni descriptionidha. Descriptioniin kun waa'ee chaanaalii keessanii iddoo itti barreessitanidha. Chaanaalii keessan waa'ee maalii akka ta'e asitti iddoo description jedhu kanatti asirra kilikii gochuudhaan asitti barreessitu jechuudha. Chaanaaliin keessan maal akka ta'e fakkeenyaaf otoo nama baga nagaan dhuftan jedhee barreesse dhuftan gara furtuu app 2 gara chaanaal furtuu app 2 jedhee asitti waa'ee chaanaalii keenyaa waa'ee maal irratti akka hojjetu nuuf asitti barreessinuu qabna jechuudha. Iddoo description jedhu kanatti waa'ee chaanaalii keessanii diiteelii afaan barbaadanii barreessitu. Asumatti isin barreeffadha. Kanaan booda barreessinee kaane save iddoo kanatti kilikii goonetti save goona. Isin sirriitti description isaa barreessaa. Sababni isaa yeroo keenya waan duratti fixu jechuudha. Description edda barreessineen booda dabarreessinee save gooneen booda amma akkuma dura isiniin jedhe akkanatti gaafa isin fide loogoo irra kaawwachuu dandeessu. Loogoo keessan suura keessan waan barbaade irra kaawwachuu dandeessu. Background isaa baanarii isaa kana jechuun iddoo edit channel jedhu kanatti kilikii gootanii duuba kana kan galu bakka kaameraa xiqqoo kana kilikii gootanii duuba kana galchitu. Akkasumas deebistanii fuuldura kana tuquudhaan immoo kaameraa asirra galu tokko kana galchitu jechuudha. Descriptioniin barreessitu kana akkuma sirreessanatti maqaa barbaadetti sirreessitu. Yoo sirreessuu baatanis rakkoo takka hin qabu jechuudha. Iddoo kanatti isinii fideen booda create iddoo kanatti kilikii gochuudhaan chaanaalii keenya irratti viidiyoo maxxansuu qofaadha jechuudha. Kanaaf chaanaaliin biraandiin akka kanatti kan inni banamudha jechuudha. Biraandii yookiin immoo chaanaaliin maallaqa nuuf hojjechuu danda'u akka nama isin agarsiise kanatti banama. Baay'ee salphaa waan ta'eef itti gargaarama. Yaada fi gaaffii qabdan komentii irratti barreessaa. Maallaqa kanfalchistanii chaanaalii banachuun isinirra hin jiraatu. Kunoo furtuu app jala seentanii viidiyoo kana jala akkaataa chaanaaliin banamu akkaataa YouTube chaanaaliin biraandii ta'e yookiin immoo maallaqa hojjechuu danda'u banamu hedduutu jira viidiyoon hojjetamee waan ta'eef tokkoon isaa itti fayyadamaa. Nagaan naa tura. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra. Asirra kilikii gootanii create iddoo kanatti kilikii gochuudhaan